Ati yoom Inaan fuuta? trippiliidha amma. Ati yoom heerumta jedhaa malee bara kana shamarrantu nama fuudhaara maal tatan gaa'is? Min ማለት ነው? እኮ shamarri sooressa. Innante abduu seen ati yoom heerumtanaan jedha malee yoom fuutanaan hin jedhina. Shamarri sooressa nuti birrii hin qabnu nu fuudhaa Yoom jirti shamarri bara fuutanaan hin kana. jedhina yoom heerumtanaan jedha malee jedhe abduu seen. Faamili trippil. Laat giriin abaaboo san takka dabal. Romaana miira keessa galee hadhabannaash. Miira keessa galee laayif goolii xiyyeetana guuti. Miira keessa galee mi obboleetti jabduu akkanaa qabdi naan jedhe namni na aadanna qoyyuu uf jaja. Uf jaja miira keessa gali annas hin jedhe. Wayiifuu ganama subii salaata subii si jalata galatoomii wallaahi si haa guuttu ani maal akka jedhu hin beeku. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you 3, I love you 4, I love you 5, I love you 6. Romaan miira keessa gali. Amma laal laayit giriin kun guutu yennaan guutu laal gubbaa kanaa deemtee xiyyaafteeti. Obbolummaan xiyyaaftan ta'e achi daaraa dhufti. Hai dhumate moo maal inni taphni akkamitti dhumate ispeechaaleen jinuudheef gadhume. Haati faatee jaartiin irraa fudhattee jaarsa irraa fudhattee jetti tokko jalatti. Dhugaadha moo wanti jaarsa eenyu as jirta kaayiroo keessatti moo eessatti sarkaa fudhatte? Haati faatee kaayiroo keessatti maal mina asibeshino yenee qonjoo. Waala nammoo kanaan dhufanii hudduu irra si waraanuu fi bar jaarsa irraa fudhatteette. Maal dura namoo na waraanaan jaarsi nama na janna wallaa hin dhiisoon. Dhiisi giftii koo umurii dheeraa jiraachuun barbaaddu namni bara kanaa. Mana guutiin guuttaa. Guuti laaf godhi tana kun leenca tana push godhi. Seenaa dalagime. Kiisiin kanaan laxaalaxiin jedhite yeroo dhuftu hundaa. Harki waan jajjabdullee kennuu si haa baratu ganaa leenca sirraa eegaa baran. Kunoo tana push godhi yalla. Harki waan jabduu kennuu si haa baratu kunoo ilmoo leencaa tana push godhi. Dafi lubbu abduu seenaa qaanyessime. Deebitee karaa kana baata deemsi kee garaa ana nyaata. Sarara namni sambanni shaajila ansiin roobaan indi namni galchaa jira. Apa begitu guys? Enggak ada biti ya galatum. Wallahi bin respect na jira do kale kiya. Ya da murada ki rabbi si ha gutu. Ulfaadho. Thank you. Ababa afur guys namni qabdan. Maamna arrabsita tamire aboo rabbi si haa qajeelchu. Namni nama arrabsaa nama faarsuun kun maal jechuudha? Timire jaarti pirezidaanti Maammeeti. Laa tokko jirti tamiree jennaan dhukkeen irraa kaasti as jala deemte. Maalu shamarran maaliif doktora keessan arrabsitu? Abbitti qoreefuma waa'ee kee dubbadhee ka'e wallahi. Akka bakka ittiin jirretti illee waa'ee kan kee yaasuun beektaa. Muy. Reef jalqabaa irraa moo xabna akkam taaptaappiin ammattii kana ta'eesa? Mindin nuyi nagar. Warra na bira jiru yoo ilaalanii jedhan taaptaabii dabiliidha faamilii. Uummata meeqa of jalatti qabattee taaptaappii diidamee wayirra jirtaati? 200. Yaa abbitti bara ati yaa abbitti. Amma beesan nama biraati kenne maal gootat ilmoo leenca saniin guuttu. Leebilii hidhatee deema barsanuu. Abbitti ilmoo leenca san guuti. Way sau.
أنا سنجر إلمو ليجا جدي وندم ولا أفتور قتتش ليفلين كي أولو ما دبلا جرا مدي قدرت دوتي وان سنغوتي غالاري تيا كيسة تيتا توربي تكا Cuqqaalamii maaliin balleesse cuqqaalama achi? والله إلمو ليجا كان Lamin cuqqaalama alloo? Tanumatan osuma olii gad deddeemtee kennitu kuma shantana numa kennita hadha guyyaa hadhaa kana jechuudha. Kanaafuu ilmoo leencaa tana guuti. Abboo namni mana kanaa wanti du'aa gaafatan illee hin jiru. Koofiyyuu mallee kennu jedhan hin jiru. Mee koofiyyaa ol naa darbaa gaa'e sana. Ani waan guddaa isin gaafadhu yoo. Koofiyyuma ol daddarbaa. Maali isaa? An daftaan beekaa himata. Suurri tokko mana kiyya dhufu. Deemsi kee garaa nama nyaata. Chaw jedhaani. Ka chaw naan jedheen chaw siin jette jedhaani. Chaw naan jedhee chaw siin jette jedhaani. Chaw nagayaan bulii siin jette jedhaani. Jaalalli keessa sun akkam qabbanaa'e takka wayii miidiyaa raasaan turre viidiyoon akka jiru muramee feesbuukii dhaqu wayii. Akkam ta'e viidiyoo bishaan dhuge moo? Ta'eennu. Keetiif kan jaalfaadiloo tokko wayii takka feesbuukii irra lubbuu koo. Jedhaan turre haadha minaamini diraamaa fa'aa hojjetaan turre sin makiifaa taatanii. Rakkina teeknikaatiin nu mudate haala yerootii wal qabateeti. Moo isinis akkuma soolii fi soorettii sanatti uummata piraankii godhaa turtan sobdanii fooloodha vaayiraalii kaafachuudhaaf. Wallaa takka baaraliin mana kiyyaa iddoo ija naqameen beeku takka baaraliin mana kiyyaa Maa jettee tiree yookiin jaruma ol kaasuudhaaf akkas goote moo fiqiruma si qabe dhugum. Ukkoo maa hundinuyyuu ibsaallee yoo taate viiyuun isaa eenyuyyuu caala asirra feemasoota asirra irra as keessa tiktookii irra raacheedha. Laayivii irratti namni hin jiru ergasii. Laayif maannim nama 200 laala ergasii amma garuu ergaa ajandichi dhufe vaayiraaliin ka'eera baay'ee. No ibsaan yeroo dura dhufuur 400 500 hin dhabu. Amma immoo 2,000 galchitaniif ree fiqiricha akkam ta'e garuu bishaan dhuge moo akkami? Maakiin illee viiyuu warra qabu ibsaanis viiyuu nama qabu keessaa tokko viidiyoon isaa 500 400 gadi ilaalamuuf jaalfadiiloonis akkasii jaalfadiiloon irraa badee waggaa dheeraa turee deebi'e viidiyoo iyyuu baay'ee poostiin godhu tiktookii irra. Malee wannoodha. Amma itti fuftu moo inni firee ajandaan sun qabbanaa'ee nu dabbare itti nu deebi'ee ammas fiqirichatti. Yaa deebi'uun barbaanne ani. Ati keessaa baanaan achumaan kan jiraate muudii dhabe bariyooti bira jiraattee. No isaa wanno godhan kabarama jechuun jaalalli garam deemaa jira beektaa gara lubbuu godhachuutti deemaa. Jaalala lubbuun qabne irraa gara lubbuu godhachuutti achi kutana. Fakkeenya ammaa kiif ibsaanii. Gaafa lubbuu godhate wal sodaachuu dhufa barakka ergasii wanta riinuu siirees ta'a bakka dubbiin. Jechuun lubbuu godhachuutti achi kute jaalalli isaanii argitee gara kabajaa walii godhuu gara miidiyaa irra dhiisanii miidiyaa irratti inni jedhanii namaaf viiyuu godhuu irraa gara lafatti jireenya ofii ijaarachuudha akkamitti ilmoo arganna guyyaa kam wal argin akkam yoo goone wayya maal fa yoo dalanne wayya maal gara qunna gara itti jijjiirame bakka gara jireenya ofii hin jiraa miti lafarratti kaalkuleet godhuutti achi jijjiirame malee asirra ta'anii sa'a 24 akkas naa ta'e lubbuu kiyyaa achi gargalee sirba sannaa sirbi akkas naa ta'e osoo jiran jedhuu ni danda'an garuu kan lafarraatiif immoo yeroo kennuu barbaadanii lafarratti gadi bu'anii jechuudha. Ayi ati biraa deebite gaa makiinaa jarri yaabbatan keessaa bu'uun kee garuu sirriin turre. Shifeera taate oomuu qabne turte makiinachi. Karaa suuraa jaalle jettee jara makiinaatti dachaafte maaf harcaate keessaa ati tonkoliin jaanesh. Ani wannoodha jedhaa miti. Maali beektaa nyaata tokko osoma nyaadhu yoo daddafee gannaa deemaan jirre dhiisee biraa akkas ta'e ani. Osoma nyaadhu yoo gannaa liqinfamaan jirre bakka. Angaruu hedduun aaree dhugaa otuu si janajjanuu intala maqaan si maali? Yusraa moo Misraa jedhan tokko fidatee ni jedhanii ture. Baay'een gadde koomentiidhaan akkamitti haadha faadha irratti waan akkanaa gootamoo jedhee arrabsaan ture yoo. No anatu jalqabee barsooressa. Okay. Inaafeetiyyuu si jalqabeennis? Malee sooressa ana jalqabee malee isaa miti. Garuu wal biraa bareeddu dhugaa dubbachuu ta'e otoo tokko taatanii hedduu wal biraa deemtu. Innis xiqqoo nama kiiloomeetiraan achi gaffa'ee.
sharrii bar sharrii abduuza jechuun sharrii bar kiiloomeetira achi gafa haa min asbak noo taada Maalin jedhe maali jo wal bira bareedduu jechuun kiyya dassi wal bira jettu. Wallahi. am queen Guys, abaaboo afur naa kennitu. Abaaboo afur, guys, namni gara abaaboo afur. Qabdeen warri qabdanii abaaboo darbuu didanii taatan. Abaaboo tokko darba. Asheeta guys, Aisha, thank you. asitti taaptaap hin goone bakka biraa deeminaan jettan hin deemu ummata histi asittuu taaptaap hin goone bakka Namni abaaboo qabdan guys. Sina jaababar asittuu taaptaap hin goone abaabaa hin guutani achi deemi ebelu si waa maara akkas jedhaa jira maal jedhaa jira hagasuma taaptaap hin goone. Abaaboo tokko guys. Si ajaa'ibu bar nama 200 taanii abaabaa afur guutuu hin danda'an taaptaap hin godhan. An nama gaafa quufa keessa jiru na faarseerra gaafa nama beela keessa jiru na hojii beela hin filadhaan. Yoo asin na jaalattanii asitti taaptaap gootanii jettan achitti illee na jaalattan. Asitti iyyuu taaptaap godhuun garaa isin qabaarte abaabaa guutuun garaa isin qabaarte. Ibeeyyiin bira deemi si waameera maal ta'aara akkas ta'e viidiyoo afaan kan koo keessa dhaabbattanii na waraabu. Sharri andala furata isinarraa waraabdanii poosti gootantu mataa dhukkubsatudha. Facebook odoo asirraa gadi hin bu'in wannoo kiyya arga asirraa osoo gadi hin bu'in. Osoo asirraa gadi hin bu'in. Warri viidiyoo kee waraabanii gama Facebook geessanu galata guddaa siif oolanii haadhafaadha. Galateeffadhu. Maal galata naa waliin? Ergasii gaafa viidiyoon asuma qofatti irratti TikTok irra warruma Facebook qofa irratti feemasii turte. Amma Facebook irra yoo waa poostii goote daqiiqaa keessa kuma meeqaan feemasii guddaa taate bar Facebook irra. Habiibii kiyya TikTok Facebook kiyya dura maqaa kootiin hin jiru. Maqaan inni ittiin jiru ni beekta jechuudha. Namni kiyya ta'u iyyuu hin beeku. Amma maal godhee Facebookiin kiyyaa fi TikTokiin kiyya maqaan isaa tokko. Sani jecha namni achiin fooloo na godha. Fooloo kuma 50 qaba bar Facebookiidhaan jechuudha. Yaa kuma 50 qaba. Basi laase na qaqqabuuf jirta achi Facebook irratti. Yaa kuma 50 qaba. Fooloorii kuma 50 qaba. Shisma. Erga maqaa kiyya jijjiiradhee viyuun isaa baay'ee naa deeme erga maqaa kooti jijjiiradhee jechuudha. Maqaa kiyya feesbuukii kiyya deebisuun maqaa tiktookii kanatti jechuudha. Maqaa tiktookii kanaan jira fooloowarii baay'ee qaba jechuudha achirraa. Erga maqaa kiyya jijjiiradheeti malee wannoo miti. Abbitti nan gubini waan an sin jedhe godha abbitti. Waan an sin jedhe godha nan gubini yookaan dhiisi abaaboota nan kennini anumas sin jedhe dhiisi. Dhiisi garaa wal gubuun kenna sirriin dhufuu dhiisi bakka. Yoo waan an sin jedhe naaf hin guutin dhiisi wallaahi. Amma mee kun wallahi green kun ka gubbaa kana jiru wallahi eenyuma akka ta'e san beeku. Engadda wiinii meeqa makiinaa diimtuudhaan naa fuudhe sumayyaarra. Hadda ammoo wannoo abaabaa tana wannoo live goolii kiyya kana guuti jedhee kana guuti jenna waan an jedhe san naa guuti. Ati maal inni meeti see hunda waan si gaafadhe sirraan argu waani. Miskiin tijjee tokko maammee kun gaalariitii abaaboodha doonaatiidhaaf onnee guuti jennaan gaalariitii ya guute. Ati maal mataa jabaate? Rahuda berampun. Huda kawan yakat hudan beekat. Osa mira kaisa gale Rahuda. Abitti ko ari kiya wallahi la galatom. Nuga rabbi eduna galatom. Ati dhumnaan akkana dhe malee wallahi osoo atasin jiraatin hin durayyuu maqaa kan kee waan bareedaan kaasaa ture wallahi naa galatoon xiyyiitiiti. Shugguxii koo galatoon. Deemi haadha faate jaarsi keessi waa maal jireeni. Jaarsi kiyya kam? Uummanni koomintii kiyyaan haadha faate jaarsi eegaa jira biraa baasiidhaan haazana godhan. Jaarsi eegaa jira. Habiibi an jaarsa takka iyyuu hin qabu narraa gor. Ummata achi ofirra deebisee na jala dhufanii akka waan si qabeeta haaruutti jaartii namaa gadhiisedha. Wallaahi warra na jaalatu malee urga gaafaan jaalfadiiroo wajjin qoosuu eegale. Namoonni meeqa bar manuma kan kojoo hin godhanii namni ababaa takka puushinaa godhu dhabame bar warroonni qara mana kiyya dhufanii puushina godhan hundi narraa dheessan. Tulluu warra qara na jaalatu warra kabajaa na qabu malee. Wallahi dhugaa isin jedha osoo hin heerumin osoo qalabatii hin argin viidiyoo qalabatiitiif veelloo hin argin namni akkana na jibbe. Gaafa ani heerume namnummaan tokkichi viidiyoo kiyya laayik godhuun jiru jechuudha. Oromoon gaafa bultii keessa giseen maaliif nama jibban? Abbitti kiyya wallahi sa'aatiin kun sa'aatii leediiti laal. Rabbiin Ameerikaa fidee
Cappuccino bareedduu irratti. Magduunaatii bareeda keessatti. Starbucksii bareeda kana keessatti rabbii wannu haa agarsiisu. Laal tsadaa waliin jennee jireenya My bareedaa. boss. Toluu kana wallahi ilaaluu jedhama. Mana kana Biyyee nu kana rabbiin na haa agarsiisu. Galata Ati bar mangisti. Ali nama tulluu koo yenee mangisti. Rabbi si haa guutu ishii. Abbaa miskiinaa siin jedhee jira. Si abbaa miskiinaa. Ana nama namni dagatee dhuftee sappoorti goota yeroo Kana hunda. yoo mo'anne ni qaxxaana ababaa afur guutaa. Guys abaaboo afur naa guutaa. Ilillii afur naa guutaa guys hundi keessan. Ijoolleen mana kiyyaa abaaboo takka takka kennaa kamal taatan abaaboo takka takka. Ijoollee lamaan Itoophiyaa jirtu tola malee abaabaa maan kenne abaaboo kennaa. Ababaa kennaa. Abaaboo afur. Wiiniin xiyyan baddii abaaboo afur wiiniin alleen caan fide kaan hin fide guys. Wiiniin xiyya akka hin banne abaaboo. Bitti kiyya galatoom ulfaadhu. Galatoom laayit giriin galatoom qaalii nama. Yaa habiibi. Dhadhaa gadi ifaan. Nama saddeeti hafe laayit giriin kanatti dabala 1,100 Thank you very much guys. laayit giriin kana jechuudha bakka nama 166 sangattu qaati itti dabalama. Tulluun kun guyyaa tokko prankiina godhe sanii miti tulluun kun eessa sanii. Innaan deewwiin alleen caamfite akka fudhane namichi kun yaa rabbii kiyya. Tulluu ilaal. Bum. Yaa tulluu. Kanummoo gaalaarii kiyya naa kenne dhugaa rabbii. Aboo mataa kiyya gubbaa jirta ati tulluu kiyya. Mataa kiyya gubbaa. Ala raasii. Thank you boss. Alleen caamfite bara. Tulluu ilaal. Aboo rabbiin akka tulluu si haa mul'adhu. Bakka deemtetti akka tulluutti sodaatame kabajami leenca kiyya. Rabbi ol shaa fuudhu akka tulluutti. Haadha faaxee afaan irraa qabde kunoo amma zim beeje. Ana qofaatu firan qabu nama waa kadhatee irraa argatu. Kunoo namni abbaan miskiina naaf dhufe kunoo. Yeroo giiftii argatan qofettii kolfuun hin dabbaru kolfii akkas ilaannatti caffari malee yeroo dhaban akkana ta'anii taa'uun ishee miidhamar kolfi. Habibi maal 5,000 bidduun dabilii 5,000 simoo yaa wiini garaana nyaachuu jira bar namoo kan kee osoo hin taane wiinitii garaana nyaachuu. Ani immoo dabilii irratti 2,500 si moo'uu jira bakka akka akka biji. Dabilii binaa milati 5,000 danuu miti bar 5,000 jechuun wama xiqqoodha. Baasii yoo baasan baddii baruu wiinitii Tulluu kiyya mangistii nama. Never give up. Thank you wandimme galatoome. Warri na arrabsitan hundi keessanuu eebbifama. Anamma arrabanan dhiise warri na arrabsitanuu namni nama arrabsu koomentii isaa irraa kitaaba godhaa gattee osoo ol shab jennaa nama arrabsinu. Oromoo arrabsuun qabu waliin arrabsina abdusee rakkoon qabu ani itti bareetiin jira arraba. Wiinitii ijaanin argu dhumatee yeroo dhumate na himi. Guys akkasiin namoonni achi namichichi abbittiidhaan tokko achi jira. Namichichi abbittii jedhanu achi jira. Ka'ee galata sii ooluu re'an immoo. Waan fi mirga keenya Messi mute si godhu. Sukkaara irratti hin kaasinaan laal gizee an aarii qabu kana jala kana deemtanii waa barreessuu baattanii shaballaltanii natti tole. Yoo isiniif hin taane warri akkas godhi jettan kun osoo baafattee natti tola. Nama dila kanaan teettanii taaptaabiin teessan taaptaabii nama 30 qofa taaptaabiin kun. Kanaafuu arraba waa barreessuu irra osoo baafattanii isinitti tola. Wallaahi daarektii bilook isin godha. Rabbii kiyya kafaadha. Akkasi gilsi itti mekkanatti goota ko. Gilsaachoon ni gari. Ana bakka jirutti yoo sappoorti gootanii taaptaap gootanii yoo nan jabeessin akkas ta'e
akkasta jettanii nan ajajina isin nan dhalle nan guddifne waan ta'eef. Akkas. Sabira jirutti yoo taabtaabiin kooppilinki naaf hin godhin arraban dheeratina harka kan kee walirra kaa'adhuu taa'i. Keeriidhaafi miti bar achi dhaqee wanti jettuuf hadiisa haa dhageeffadhuufi miti bar viidiyoo mana waraabuudhaafi bar. Amma ni siyaasofsiisuu dinnaan rakkataaranii akka viidiyoodha jira hammi jennetti. Ammati 2000 amma kana yoo namoonni naqaxxaa jechuudha. Rabbi kiyyaa galanni keenya nana gabiin boba'ee meqqenyaa deemi makiinaa sigatee. Wayne gitim keenya daafiin boba'ee meqqenyaa deemi makiinaa sigatee. Leenci keenya lafa baduun qabu gaayis. Kana yoo mo'achuu qabna. Faamilii leenci keenya lafa baduun qabu. Faamilii leenci keenya lafa baduun qabu. Neevar leenci keenya lafa baduun qabu. Guys, warri mana koo jirtan, warri haaraan bakkee dhuftan, warri reefs dhufaatan bilbila keessan warri giiftii kennuu hin dandeenye akkamitti gootu fuula bilbila kee wal akkuma qubaan akkana gadi tuqiitii hiriyoota keetti sendi godhi wayi masiin jedhe. Jabaadha hundi keessa mee warri na jaallatan akkas godha. Nama 63. Wallahi taabtaabii 63 fi taabtaabii nama 200